qaxalee ilma sabaa kan qaxara cabee naasuu du'a isaatiin hamileen nu cabee sodaa nafxanyaatiif yoommataa gaqqabee haqaaf osoo falmuu lubbuu isaa dhabee haqaaf osoo falmuu lubbuu isaa dhabee. Hajalu, 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 hajalu. Kambarana kuni kandurinadda gochasu kanesa. Nuti umegata garan nugubata khesi khenya mada gumam kheba humale hinka banu dada kodi choromo hajalu hundeysa mali fajjifame mali me badinsa gooticha Oromoo hajalu hundeysa mali fajjifame mali me badinsa. Hajalu, 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 hajalu. Dungo sabatati bagartu ummata dukana gabruma ifakhe mulata falma walqituma saba sabl mosa lam yanbiya hundi tanafsi ladata. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جلوان سبا أورمو شفاته وكجرتن التفيا نقايسين التهاته يا سبخية وهين سنفيمة لغا وفيتن لغا سنوني سنفيمة أكا ربين جي سبحانه وتعالى قرآن إساتي السن بالسن جي والعين بالعين والبادي أظلم ilkeen ilkeetti ijaas ijatti ka'ee galetu isaatutti gaafatama yaa. Kanaaf waan inni isiniin jedhu basaasaatun jala deemee fi basaasaatun himee fi akka nifxanyaan ganda keessa deddeemee saba keessan akka itti fixuu ni gartanii. Nuti hoo maaliif hin goone akka nifxanyaan ganda keessa deemee ilmaan keessanii fi jaarsa keessan fidaa jedhee nadhoot mana keessa ka jirtu uleedhaan rukutuu fi rasaasan rukutuu maaliif hin eegganna. Nutis qeeroom gandada keessa deddeemanii waan nifxanyaa ja'amu amaara cufaatu akka isaan godhanitti hoo silaa goone waan kun nurraa dhaabbata. Maaliif miidhaan isaan gubbatti gugayee isaan iyyatanii saroota isaatii fi durataa isaaniitii fi abbaa geggeessuu fi abbaa dubbatuu fi abbaan sareen isaanii cufaatu akkasitti nurraa dhaabbachiisuu danda'an. Qeeroo isinis ganda keessa deema mana nifxanyaa hajaamu cufaatu
nadhoo isaanii, ilmaan isaanii, jaarsa isaanii, dullacha isaanii xiqqaa guddaan dhiisina. Akka isaan godhanitti godha. Hoggusan isaan madaawanii nurraa dhaabbatan. Hookan moo hoo callisnee kaadiree fi loltuu hoo barbaanne fi boolisa waan kun waan nurraa dhaabbatu miti. Akka isaan akka jihaadatti ka'anii gartee saba keenya mana keessa ka jiran nadhoolee isaan ajjeesuu fi isaan tumuu fi jiruu isaanii balleessuu fi mana isaanii balleessuu nutis akkasitti kaanee qeeroon kaatee akkasitti godhuu qabdi. Malee waan kun hin dhaabbatu. Akkanumatti osoo teenyu sabniin Oromoo harki guddaa kanatti dhumuu jiraata. Maaliif hoo jettan kaadiriin harka qullaan deemu, meeshaanii deema. Hoo kaadiriin tokko du'e nu bira 10 du'a. 10 hoo du'e kaadireerraa fi loltuun nurraa 100. 100 isaanirraa hoo du'e nurraa 1000 du'u jiraata. Kanaaf ka'aatii akka sabniin niftanyaan iyyatee saroota isaatiif warra isaan bulchuudhaaf nurraa dhaabbachiisa hona Oromoon nu fixee jirti ja'amee akkasitti jarri kun nurraa dhaabbatan. Malee waan nurraan dhaabbataniin isiniin ja'a. Ka'aa sossoha dardarri bakka jirutti ollaa fi manguddoon je'ina waan niftanyaan godhu akkuma isaa godha. Fixa ilmaan isaaniitis nadhoo isaaniitis fixa. Malee waan kun waan dhaabbatuu miti. Ani dhugaan isiniif hima. Jarjaraan kaatanii isiniis baadiyyaa keessa magaalaa keessa bakka jirtanitti waan amaara ta'e cufaatu halaalcha. Manni tokko ka ablee hin qabne hin jiru. Ka qottoo hin qabne hin jiru. Ka mancaa hin qabne hin jiru. Cuftinuu ni qabdaniiti ka'aa sossohaan isiniin ja'a. Karaa kanatti hoo kaatanii sossootan jarjaran waan kun ni dhaabbata. Malee waan nurraan dhaabbitu hoo callisnii teenya akka agarruutti. Maaliif isaaniin nu eegale dachii keenya gubbatti saba keenya fixu, ilmaan keenya fixu, warra keenya fixu isaanii eegale. Kun rabbiin isinin gaafatuun si'a. Astaghfirullah al-azim. Maaliif hoo jettan isaaniitu eegale. Ilaa mana keessanii seenanii ilmaan keessan fixu isaanii ka eegalan. Kanaaf jecha waan kun akka dhaabbatu hoo feetan bakka jirtanitti yaa saba Oromoo yaa dardara Oromoo xiqqaa guddaan je'ina halaalcha ummata kana. Ajjeesa daaraa haqa. Malee waan kun ka dhaabbatu miti. Mee ilaa arra laalame meeqaatu nurraa du'e, meeqaatu nurraa madaawe, meeqaatu mana hidhaa keessa jira. Maaliif nuti waan garaa laffanneef waan callisnee mootummaa qofa ka barbaadnu. Mootummaan nu keessa hin jiru. Kana keessa jiru ilmaan isaati warra nu basaasu. Diina keenya nu keessa ta'anii midhaan keenya nyaatanii dhuganii kan nu ajjeesan. Waan kanaaf eeggachuun qabnuun isinin yaa saba Oromoo ka'aatii bakkuma teetti magaalaa keessa mana keessa karaatti bakkuma agartanitti waan amaaraa tahe akka isaan Oromoo Islaama ja'anii tokko hoo arkan akka inni Islaama tahe Oromoon akka ajjeesan agartan isin. Magaalaa Harar keessa, baadiyyaa Cufaa keessa, magaalaa Dirree Dawaa keessa agartan waan miidiyaa gubbatti qabu. Kanaaf isinis akkana waan goone waan bu'aa saba keenyaaf hafidu hin jiru. Fakkeenyaaf laaltan isin kana dura rakkinni kaka'e Somaaliyaa fi Oromoo keessatti yeroo gabaabaa keessatti namicha Abdii Jaanii nama hidhaa jiramu ala jiraan beeku agarti inni fitnaan inni godhe. Dardarrinni Oromoo warra Dirree Dawaa ka'anii ilmaan isaanii fitan
jarjaran dubbii sun qabbaneessanii akkasitti if booda hambisan. Kanaa jechaaf akkasumatti akkuma duraanitti ka'aati ollaa fi wajjin nyaannee wajjin dhugne hin jeeyinaati. Kun miskiina waa'ee kana keessa hin jiru jettanii biran dabrinaan isinin ja'a. Hoo waan kun nurraa dhaabbachuuf akka saba keenya irraa dhaabbatu akka mirgiin keenya nu eegamuuf hoo feene waan kana hojjechuu qabna. Nuti warra alaa biyya alaa keessa jiru hojuun teenya waan taate cufaatu itti fufuu jirraati. Niftanyaan biyya keessa ka jiru cufaatu biyya alagaa keessa cuftun huna adaba godhatanii hulaa cufatanii mana isaanii keessa taa'u jiran. Waan takka godhuu hin dandeenye. Asitti isaaniif kakannee jirra. Hoo hojii takka gubbaa ka'anii waan takka godhan akka daaraa hinuuf itti qophaa'uunii jirraati. Yaa saba kiyya waan kun akka dhaabbatu hoo feetan saba Amaara bakka jiranitti daaraa haquudha. Hoguusan waan kun nurraa dhaabbatan isiniin ja'a malee waan kun waan dhaabbatu miti. Kanaan isinitti dhaamaati nageetti naa oolan isiniin ja'a. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Thank you.